kuni maal jechuudha? Kan dhalate dhume kan dhalachuu jiru kuni gaaffii Oromooti moo deebii Oromooti mee maaloo isinitti haa dhaga'amu jaranna maaloo dubbadha maaloo waliif yaada maaloo wal dhagaa maaloo wal safeeffadha akka nama kamiittiyyuu isin nus nama turre garuu rakkina agawumitti baannee jiran. Egaa namni maaliif dhuma sababa jara kana lamaaniitiif jechuudha. Namni maaliif dhuma Oromoo maaliif du'a? Namni har'a Oromiyaa keessatti gufuu garaagaraatiin jechuudha. Sababa nageenyi dhabame. Nageenyi kun immoo buurri inni dhabameef eenyuun kan ta'e nagaa. Nagaa kana eenyuun dhabamsiise eenyuudhaan immoo furmaata argachuu qaba. Wanti jedhu tokko Oromoo keessatti gaaffii guddaadha jechuudha. Jara kana lamaan jechuudha. Sababa jara kana lamaaniitiif Oromoo maaf duguugamee dhuma? Jaalmarroonis Dr. Abiy Ahmed Oromoodhaaf sababa Oromoo kan ta'u yoo akkam ta'e immoo fala argachuu kan qabu jechuudha. Uummanni maaf dhumaa nagaan maaf badaa? Har'a Oromiyaa keessatti guutuu Oromiyaa yoo ilaaltan uummanni kan dhalate akkatti guddatu hin qabu. Kan guddatee akkatti jiraatu hin qabu. Namni nagaa dhabee sababa nagaatiif jechuudha. Sababa nageenyi dhabameef haala dukkanaa fi sukkanaa keessa jira jechuudha. Amma yoo ilaaltan guutummaatti namni baadiyyaa tokkotti daa'ima godhachuudhaaf yookiis immoo da'umsaaf akkatti da'ee yookiin immoo yaala gaarii yookiis immoo haala gaariidhaan da'u hin jiru. Maaliif hospitaalonni cuccufamaniiru, buufanni fayyaa hedduun cuccufamaniiru. Kun immoo haa ta'uyyuu namni gurguddaan immoo sababa yakkaatiin yakka hojjette jechuudhaan asirraa waraanname ni dhuma. Kuni maaliifi isin maal taatan nama miti akka namaatti maaltu isinitti hin dhaga'amu jara kana lamaan dhugaa rabbiiti maal taataniin jedhe akka kootti kana lamaan keessaa yaada furmaataa waliif ta'uu dadhabdammoo uummanni Oromoo dhoqqeedhaa ciccitee badamoo moo maaltu isinitti dhaga'amu waa'ee namummaa namaa? Ilaalcha namaaf qabdan tokko ilaalcha har'a Oromoodhaaf qabdan tokko maaliif gadi baaftanii mul'ifne? Uummanni gaafa citee badu uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu warra dhufee gara kumaatamaatti gaafa lakkaa'amu kun sheemii guddaa miti. Maal jechuudha? Maaliif uummata Oromootiif yaadan? Maaliif uummanni Oromoo cunqursaa hamaa dukkana hamaa haala hamaa keessa jiraata? Kuni jireenya kuni haala moo maalidha? Wanti namatti tolu tokko hin jiru ammallee hin jiru. Asii oo barbaadan meeshaa guddaa asii kiiloomeetira hedduu deemu magaalaa teessanii baadiyyaatti uummata xaarratee uummata hojjetatee bulu horii biratti loon isaanii xaragamaa jira. Kuni maaliif ta'e? Maali? Uummata ayyaadaniis uummanni maali? Uummata malee jiraachuu dandeessu? Maaliif uummata Oromootiif waan dubbanne? Maaliif uummata Oromootiif fala tokko hin keenye? Maaliif uummata Oromootiif karaa namni ittiin jijjiiramu hin keenye? Isin maal taatanidha mee? Mee kuni maal jechuudha? Mee wanti ulfaataan mana kun uummata Oromootiif yaaduu dadhabuudha moo haala uummata Oromootiif jechuma takkitti dhabdanii walii galuu dadhabdanii moo uummanni Oromoo wayi dinnicha ta'ee quncee ciccitee babbadaa jira moo maaltu isinitti dhaga'amaa? Waa'ee uummata Oromootiif hin yaaddu yoo ta'e waa'ee uummata Oromootiif hin dubbattu yoo ta'e dhuguma dubbadha. Hanqanaa jechuun uummata Oromoo irratti asii gadi waan hin taane hunduma hamaanis gaariinis uummata Oromoo irratti gadi roobuu hin qabu. Kanaaf haala jiru kamiyyuu sirreessitanii uummata Oromootti achi baasuu qabdu malee nuun rakkina waraana jibbineerra baqa. Rakkina waraana bichaa as nutti hin baasina. Kan qaala'insa jireenyaatiin uummanni Oromoo waraanamaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanamaa jira. Kuni maal jechuudha? Uummanni keenya maaf waliin galle? Maaf waliin inni tokko maal taatee maaltu tokko yookiin immoo haala uummata Oromoo keessatti danqaa maaltu jira jechuudha waliigalteedha. Afaan Oromoo dubbachuun danqaa keenya moo jireenya keenya har'a jiraannu kanatu hin gaariidha? Uummanni Oromoo sukkanaaf dukkanaa keessa jiraachaa jira. Dhuguma rabbiiti. Kuni fala isin qabu haala isin qabu jennee ofirratti murteessoo osoo hin taane falli isaanis karaa isin lamaanitti kan argamu. Kanaaf uummata Oromootiif fala isaanis laadha. Kuni maal jechuudha? Uummata Oromoo waraana fi wanta hamaa miidhaa irra geessisu bichaa achitti baasuu hin barbaadina. Uummata Oromoo taraaraa argisiisa. Uummata Oromootti achi baatee baqaa dirqama kanaaf uummanni miidhamuu qabu. Isin masaraa keessa teessu yookiin iddoo gaarii teessu nu garuu waraannamnee dhumneerras uummannis jeeqame diinagdeen jeeqame haalli hundumtuu jeeqame. Kun immoo maal akka ta'u eessatti akka deemu ilaaluu qabdu. Maaliif uummanni Oromoo rakkachuu hin qabu? Maaliif uummanni Oromoo dhiphachuu hin qabu? Maaliif uummanni Oromoo yoomiyyuu danqarsaaf cunqursaarra baatee hin taa'u? Kanaaf uummanni Oromoo bilisoomee jiraachuu qaba. Nagaa argatee jiraachuu qaba. Maaliif karaa biraatiin faana rukutamaa, karaa biraatiin ofii warra rukutaa, karaa biraatiin ofii waraanaa maal jechuudha?
Kuni uummata Oromoo keessatti wanta akkana argamee yoo hin beeku, ilaalames hin beeku. Haalli kun dukkanaa suukannaadha. Waa'ee mariitiif gaaf kaatan mari'adhaati seera walii gala. Waa'ee jireenya uummata Oromoo isinitti dhaga'amuu baate immoo waa'ee mariiyyuu kaasna. Duugamee haadhumu jechuudha. Uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu har'a miliyoona miti waa xiqqoorra jira jechuudha. Dhumeera uummanni handhalateen guddatu kan guddatee jiru waraana naa'aa cuucamaa jira. Namni wal waraansa keessatti immoo guddinni hin jiru. Namni tokko da'umsaaf gaafa cinqamu haati angaraatti baattu wajjin du'aa jirti. Sababni isaayyuu hospitaalonni cufamanii jiru baadiyyaa irraa kiliinikii garaagaraa buufanni fayyaa cufamee jira. Qorichoonni gahaan hin jiranii, ogeessonni hin jiranii. Kuni maal jechuudha? Kan dhalatee dhume, kan dhalachuuf jiru dhume. Kuni gaaffii Oromooti moo deebii Oromooti mee maalu? Maaloo isinitti haa dhaga'amu jaranna? Maaloo dubbadha? Maaloo waliif yaada? Maaloo wal dhagaa? Maaloo wal safeeffadha? Akka nama kamiittiyyuu isin nus nama turre. Garuu rakkina aga uumitti baannee jiran, rakkina aga uumitti ittiin cunqurfamaa jiran, rakkina aga yoomitti dhiibbaa isaa ofirra keenye rakkina isaa baannee ittiin rakkachaa jiran jechuudha. Amma uumitti gataan tarra, amma uumitti dukkana keessa jiran. Kanaaf ani kanan jedhu akka uummata Oromootiif yaaddan, akka uummata Oromoo dhageessan, akka gurri keessan gara uummata Oromoo dhageeffatu. Anis nama isinis nama waan ta'eef ani akka keessanis miti yookiin akka koos miti akka uummata Oromoo waliigalaatti bakka bu'ee kanan dubbadhu. Kanaaf uummata Oromooti yaada lamaan keessanuu bakka kana san hin jedhu yaada fiidha. Uummanni Oromoo jiraachuu qaba, danqaan irraa ka'uu qaba, waraansi nurraa baduu qaba. Nuti kana booda wal waraanuu osoo hin taane amaa keenya ofirraa fageessuuf malee uummanni Oromoo deebi'ee wal waraanuuf miti. Kanaaf uummanni Oromoo dhalatees haa dhalatu, an dhalatee ganaa mugaraadha. Haadha keessaa dhufe ogeessota gahaa yookiis immoo yaala gahaa fi iddoo da'umsaa gahaa argatee dhalatee haa guddatu. Kanaaf uummata Oromoo dinagdeen babbadeera, ogeessi fayyaan badeera, buufanni fayyaan iddoodhaa badeera. Kanaaf uummata Oromootiin akka yaadan, akka danqaa fi gidiraa kanarraa kaasan isin boru waliif malee namni deebi'ee quba nutti hin qabu jechuudha. Ofii keenya waliif malee namni deebi'ee quba nutti hin qabu. Akka namni deebi'ee quba nutti hin qabne godha. Nu waliin tura, nu waliin ta'a, nu waliin malee adda miti. Kanaaf waliin taane diina afootuqsinu malee waliin taane Oromoo fattuqsu. Kanaaf qophiinan agaarraa qabadhee siniif dhaadhee jiru asumarratti raawwata. Warreen qophii keenyatti immoo seenu gara dhuftan immoo laayif sabskiraayib godhaa jechuudha. Nagaatti amma qophii biraatiin deemnee